graphical method of vector addition kan jedhu sirriitti ni ilaalla. Graphically vectors can be added by joining their head to tail. Kan agarsiisu kan walitti idaanu head to tailidha. Veektaroonni lama yoo kenname fakkeenyaaf asitti veektarii A kenname asitti B kenname kan inni ittiin wal qabsiifame head to tailidha. Ishee kanaan wal qabsiifame head to tail. Heeddii isa jalqabaa fuunee teelii isa lammaffaatti qabsiifna jechuudha. Yookaan tokkoffaarra yoo kana nuu kenname ta'e lammaffaaf innee akkas goona. Kan nuuf kenname A irratti kana yoo ta'e B irratti kana yoo ta'e head to tailii wal qabsiifna jechuudha. Kan nu agarsiisu veektarii akka kanatti walitti daana. Their resultant vectors is the vectors drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector. Veektarii yeroo head to tail wal qabsiifnu resultantii isaanii yookaan magnitude isaanii akkamitti wal qabsiifna? Isa immoo faallaasaa tail of the first to head of the last. Tail of the first vectorii to the head of the last kana akka kanatti kan nuti walitti qabsiifnu jechuudha. As keessatti akkuma argamaa jiru inni kalarii biraa kun jechuudha. Inni kun A yoo ta'e kun B'dha, kun Cdha. Inni immoo dhufee teelii yookaan jalqaba ishee irratti A irraa kaasee dhuma caaratti immoo dhaqee kan wal qabate yookaan heeddii isaa irratti kan wal qabatedha. Yeroo baay'ee giraafikaalii akka kanattidha kan nuti walitti idaanu. Mee fakkeenya isaa akkamittiin horizontaalii akkamittiin idaana? Vertikaalii yoo ta'e akkamitti idaama? Giraafikaalii, tiraangilii, pooliigoon kan jedhu baay'eetu jiru. Kanneen haa ilaallu bal'inaan kan ilaallu ta'a. Karaa kanaan kan nuti ilaallu graphical method of vector additionidha. Asirraan kan ilaallu graphical method of vector additionidha. Akkamittiin giraafikaalii veektoroonni walitti akka isaanitti ida'amanidha. Fakkeenyota garaagaraa fudhannee ilaalla. Fakkeenya tokkoffaa irratti mee giraafiin kun 20 niwutoonii ta'u pilaas veektoriin kun immoo 30 niwutoonii ta'u kana ida'uudhaa fi kana gaafa idaanu kallattii himaanii kanaaf kana head to tailidha kan wal qabsiisnu. Giraafikaalii veektaroota gaafa walitti idaanu head to tailidha. Kanaafiyyuu kanaa fi kana walitti qabsiifnaa 20 fi 30 50 ta'a jechuudha. 50 niwutoonii rizaaltaantiidha kun deebiinsaa. Fakkeenya lammaffaa irratti immoo fakkeenyaa fi inni kunii mee 75 niwutoonii jennu pilaas as galagalee immoo 25 niwutoonii jennu kunii akkam ta'a 75 kun kallattii faallaadha jechuudha. Kunii achi galagalee jira gara weestiidha deemaa jira. Kun immoo gara iistiidha. Kanaafiyyuu kuniif kun daayireekshiniin isaanii faallaadha. Kanaafiyyuu isa kanatti immoo caala. Kanaafi kunii 25 hir'isuu 75 hir'isuu 25 50 niwutoonii ta'a jechuudha. Rizaaltaantiin isaa. Fakkeenya biraatiin immoo sadaffaa yoo akkas immoo ta'e inni kun fakkeenyaaf 80 niwutoonii yoo ta'e pilaas kun immoo 120 niwutoonii yoo ta'e kun akkam ta'a? Kallattii isa kanatu caalee jira. Kanaafiyyuu akkas jennee 80 hir'isuu 20 negatiiva 40 jenna. Kallattiidhaanii agarsiisaa jirra gatii ta'e negatiiva kaasuu dandeenya yoo dhiisnes asii agarsiisaa waan jiruuf nu fayyadu jechuudha. 40 niwutoonii. Fakkeenya biraa yoo dabalannee yoo akkas ta'e immoo
Fakkeenyaaf kuni 80 niwutoonii ishee pilaas asii gadi kan deemu immoo 100 niwutoonii. Walumaa gala inni kun achii ol deemaa jira, inni kun asii gadi deemaa jira. Kallattiin isaanii garaa garadha. Kanaafiyyuu maal ta'a? Asii gadirraa kan jirutu caala jechuudha. Asii gadi deemnaa, asii gadi deemnee meeqa ta'a? 20 niwutoonii ta'a jechuudha. Giraafikaalii kanneen horizontaalii fi vertikaalii irra jiranii akka kanatti walitti ida'uu dandeenya. Mee yoo horizontaalii irras hin taane vertikaalii irras hin taane ta'e immoo mee fakkeenya shanaffaa kanarratti yoo ilaalle jedhee pilaas B jedhee kan jiru kana yeroo walitti daanu akkamitti walitti daanaa? Heerdituu teelii walitti daana jechuudha. Shanaffaan kun heerdituu teelii walitti daana. Kallattii maanii? Eerra ishee jirtu kana fudhannaa. Kanadha. Eedhaa kuni Bidha. Biin immoo akkuma inni jirutti fudhannaa. Biin xiqqoo akkas ciisee jira. B akkuma inni jirutti fudhannaa. Teeltuu heeddii akkasitti walitti qabsiifna. Kun rizaaltaantii keenyadha. Kun Bidha. Akka kanatti walitti ida'anna. Kun tiraangilaar meetodiidha. Veektaroonni 3 fi isaa ol yommuu kennaman immoo pooligooniidha jechuudha. Fakkeenyaaf veektar A'n kana, veektar B'n kana, veektar C'n akkasitti yommuu kenname R'n keenya jechuudha. R yoo nu gaafate R keenya akkamitti barbaanna? A akkasumatti fudhannaa, B akkuma inni jirutti fudhannaa, C akkuma inni jirutti fudhannee maal goonaa? Rizaaltaantii keenya akkamitti qabsiifannaa? Rizaaltaantii keenya gaafa qabsiifannu tail of the first, head of the last walitti qabsiifanna. Kun rizaaltaantii keenyadha jechuudha. Akkasittiin giraafikaalii veektaroota akka kanatti walitti ida'ana. Mee giraafikaaliin kuniif kun yoo nuuf kenname, mee akkasitti yoo nuuf kenname, fakkeenyaaf kunii 20 niwutoonii pilaas 30 niwutoonii yoo nuuf kenname, kun A yoo jennee, kun B yoo jennee jedhee find resultant vector and angle jedhee yoo nu gaafate maal goonaa? Jalqaba heedituu teelii wal qabsiifanna. Kanneen heedituu teelii yeroo wal qabsiifnu veektar A'n keenya kanaa, B'n keenya kana heedituu teelii wal qabsiifannaa. Sana booda rizaaltaantiin immoo teeltuu heeddiidha. Kun R keenyadha. Inni kun A keenya yookaan 30 niwutooniidha. Inni kun immoo 20 niwutooniidha. Inni kun E'dha, inni kun B'dha, inni kun E'dha. Yeroo kana maal nu gaafate? Rizaaltaantii fi aangilii nu gaafate. Rizaaltaantii fi aangilii yeroo barbaannu Paayitaagoras tiyoorem kan jedhu kanuma dur beennu jechuudha. R equals to yoo inni kun digirii 90 ta'e jechuudha. Kun digirii 90 nuu kenna. Kun kallattiidhaan vertikaalii, kun immoo horizontaalii sababa ta'ee fi inni kun digirii 90 nuu kenna. Yeroo kana maal goonaa? Under radical of R is equals to under radical of A square plus B square dha. Foormulaa dur beennudha jechuudha. Kanaafuu R'n keenya wal qixa 30 iskeerii ida'uu 20 iskeerii jechuudha kun. R'n meeqa ta'a? Kana iskeerii jechuun 900, kuni 400dha. Waliigalli 1300 ta'a. Under radical of 1300 ta'a.
R'n keenya raadikaala jalaa yeroo ba'u 36.05 ta'a. 36.05 niwutoonii inni keenya. R keenya akkasitiin barbaadna. Aangilii barbaadi isa jedhuu fi rizaaltaantii keenya akkasitti erga argannee aangilii keenya barbaaduu fi rizaaltaantiin keenya R keenya 36.05 dhufee niwutoonii. Yeroo aangilii keenya barbaannu jalqaba aangilii asumatti barbaanna. Asitti barbaanna jechuun aangilii of rizaaltaantiin keenya karaa salphaa foormulaa kana jira. Tan inverse of y yookaan opposite over adjacent jenna jechuudha. Opposite jechuun 30 kana, adjacent jechuun 20 kana. Kanaafiyyuu y over x jenna jalqaba kanaaf. Foormulaan ittiin teettaa of rizaaltaantii barbaannu isa kanadha. Foormulaa kanaanii aangilii barbaanna. Yookaan aangilii isa gaafatamne osoo hin taane aangilii iddooma jiru. Iddoo inni jirutti aangilii rizaaltaantii hojjenna arganna jechuudha iddoo kanatti. Akkamittiin foormulaa kana fayyadamnee arganna? Teettaa R is equals to tan inverse of y jechuun 30dha. 30 irra 20. Kana yeroo argannu kaalkuleetarii fayyadamnee saayintifik kaalkuleetarii isa suura irratti argitan kana yoo ta'ee fi akkas goona. Shiiftii tuqnee taanii tuqna. Kana booda hammattuu bannee 30 kana hiruu 20 jennee achi keessatti barreessina. Kana booda aangilii teettaa R keenya arganna jechuudha. 56.3 digiriidha jechuudha kan argannu. Teettaa R keenya arganne. Aangilii keenya immoo akkamitti arganna? Aangilii jechuun asitti kan inni nu gaafate mee xiyya lakkoofsaa irratti agarsiisuu fi asii x poozitiividha, asii x negatiiva, y poozitiiva yidha, asii negatiiv yidha. Kanarratti kennamaan keenya jalqabaa eessa jiraa? Kennamaan keenya jalqabaa kallattii x'tti asii east jechuu dandeenya. Asii west, asii south, asii north. 20 niwutoon jechuudha. Asii kanarra nu kenname. Kana booda asirra nu kenname. Shibbiin keenya immoo asii 30 irra nu kenname. Asii 20 nu kenname 30. Rizaaltaantiin keenya immoo rizaaltaantiin keenya kunooti R'n keenya. Teettaan keenya jira. Yeroo kana akkasitti nu kenname. Kana booda maal goona? Asirratti mee wanti ilaalla. Kana jechuun kun iddoo kana keessatti kwaadiraantii tokkoffaadha. Iddoon kun kwaadiraantii lammaffaa, sadaffaadha, arfaffaadha. Teettaa R'n keenya kwaadiraantii tokkoffaa keessa jira yoo ta'e aangiliin keenya meeqa ta'a? Fakkeenyaaf tokkoffaa kana keessa jira yoo ta'e tokkoffaa kana keessatti aangiliin keenya teettaan keenya aangiliin keenya nuti iddoo kanatti gaafatamne walqixa teettaa R ta'a. Tokkoffaa keessatti jechuudha. Lammaffaa keessatti immoo yookaan teettaa R'n keenya lammaffaa keessa jira yoo ta'e immoo teettaan keenya yookaan aangiliin keenya inni sirriin nu gaafatamne immoo 180 hir'isuu teettaa R keenyadha. Teettaa R keenya isa arganne kana jechuudha. As keessatti yoo as keessatti yoo kwaadiraantii lammaffaa keessa jira yoo ta'e teettaan keenya isa kana ta'a. Yoo kwaadiraantii tokkoffaa keessa jira ta'e immoo aangiliin keenya teettaa R keenya wajjin
wal qixadha. Yoo immoo kwaadiraantii sadaffaa keessa jirate immoo 180 aangiliin keenya jechuudha. 180 ida'uu teettaa aarriidha. Ida'uu teettaa aarrii keenyadha. Yoo arfaffaa keessa jirate immoo kwaadiraantii arfaffaa keessa jirate aangiliin keenya wal qixa 360 hir'isuu teettaa aarrii jenna. Kanaaf iyyuu kwaadiraantii meeqaffaa keessa jira? Kan nuti gaafatamne kwaadiraantii tokkoffaa keessa jira. Sababa tokkoffaa keessa jiruu fi teettaan keenya teettaa aarrii wajjiniin wal qixa jechuudha. Kanaaf iyyuu deebisaa yeroo barreessinu rizaaltaantiin keenya wal qixa. Rizaaltaantiin wal qixa meeqa ta'e? 36.5. Teettaan keenya aangiliin keenya immoo wal qixa 6.3 digirii ta'e. Kun niwutooniidha. Kana booda yeroo barreessinu deebiidhumaa yeroo keenyu xiyya lakkoofsa akkas godhannee rizaaltaantiin keenya iddoo kanaa kaasee asidhaa akkasidhaa, aangiliin keenya immoo asidha jechuudha. Kan akkamitti barreessinaa? Teettaan keenya 6.3 digiriidha. Rizaaltaantiin keenya immoo 36.5 niwutooniidha. Deebiin inni xumuraa akka kanattidha jechuudha. Kan inni ta'u akka kanatti ta'a jechuudha. Kana nu kenne maal nu gaafate? Find resultant vector and direction of angle. Resultant vectorii fi direction of angle nu gaafate jechuudha. Yeroo kana jalqaba walitti idaanna. Kana triangle meetodii walitti idaannaa jechuudha. Akkamitti idaannaa? Vector A akkuma inni jirutti barreeffannaa. Kana booda vector B hiidtuu teelii barreeffannaa. Inni kun Eedha 25dha. Inni kun 60. Rizaaltaantii immoo tail of the first two, head of the last. Akka kanattidha kan rizaaltaantii isaa baafannu. Kun rizaaltaantii keenya kan gaafatamne inni tokkoffaani aarri keenya gaafatamaan keenya kan gaafatamne, teettaan immoo kana asii aangilii kana gaafatamne. Kanaafi kana kan gaafatamne jechuudha. Rizaaltaantiin wal qixa under radical of 60 square ida'uu 25 square. 60 square plus 25 square. Karaa gabaabaa asiinidha kan nuti rizaaltaantii keenya argannu. Rizaaltaantii keenya wal qixa 60 square ida'uu 25 square meeqa ta'a? Raadikaala jalatti 4225. 4225 ta'a. Gaafa jalaa bahu rizaaltaantiin keenya 65 niwutoonii ta'a. Teettaa of rizaaltaantii keenya gaafa barbaannu immoo teettaa aarriin keenya wal qixa tan inverse of y yookaan opposite over adjacent. Opposite jechuun 60 kanaa 60 irraa 25 jechuudha. 60 irra 25 kaalkuleetarii fayyadamnee gaafa hojjennu teettaa aarriin keenya wal qixa 67.4 digirii nu ta'a. Kan inni nu gaafate immoo aangilii isa kana miti. Asirratti yeroo agarsiifnu in keenya eessa jira? As jira. Maal jechuudha? Eastitti gara westitti. Westitti kun eastidha. Gara westitti jira. Biin keenya immoo kunooti
rizaaltaantiin keenya immoo kunooti. Rizaaltaantii keenyadha. Aarri keenya jechuudha. Kun aarri keenya. Teettaan keenya jira. Kanaaf iyyuu aangilii kana gaafa barbaannu positive x axis irraa kaafneetu akkas deemnee barbaanna. Gaafa barbaannu positive x axis irraa ma fagaatee jira? Kwaadiraantii tokkoffaa keessaa bahee lammaffaa keessaa bahee kwaadiraantii sadaffaa keessa jira. Kwaadiraantii sadaffaa keessatti immoo maal jennee silaa? Teettaan keenya wal qixaa 180 ida'uu meeqaan teettaa aarri keenya jenne. Kanaaf iyyuu teettaan keenya wal qixa 180 ida'uu digirii ida'uu 67.4 digiriidha. Kanaafuu teettaan keenya meeqataa 247.4 ta'a. 247.4 ta'a. Kana digiriin neeksti kaana kan gaafatamne kana. Deebii keenya akkamitti keenya? Deebii keenya gaafa keenyu akkas goonee rizaaltaantiin keenya asii kaasee akkasitti rizaaltaantiin keenya iddoo kana meeqa rizaaltaantiin keenya? 65 niwutooniidha. 65 niwutooniidha. Aangiliin keenya yookaan direction of aangilii kan inni nu gaafate asii kaasee akkasitti jechuudha. Inni immoo 247.4. Kanaafuu rizaaltaantiin keenya kunooti, aangiliin keenya isa kana jechuudha. Mee fakkeenya biraa kana yeroo hojjennu jalqabaa hin idaana. Veektarii kana idaana. Innis veektara A, veektar B heedituu ta'e jechuudha. Sana booda rizaaltaantii R jechuudha kun. Teettaan keenya as jira. Een keenya kunoo 37, B'n 5. Jalqabarra rizaaltaantii yeroo barbaannu rizaaltaantii sikuwaalistuu 137 square plus kanaafuu R'n keenya 60.3 niwutoonii ta'e. Jaatamii 6.3 niwutoonii jechuudha. Kan teettaa R'n keenya immoo maaliin barbaanna? Tan inverse of opposite yeroo jennu 35 kana 35 irra adjacent 37 jechuudha. Kana jechuun teettaa R. Teettaa R'n meeqa nuu ta'a? Kaalkuleetarii yeroo fayyadamnee baafnu 56.7 digirii nuu ta'a. Kun teettaa R keenyadha. Amma iddoo kanatti yeroo ilaallu aangiliin keenya kwaadiraantii meeqaffaarra jira jechuu fi een keenya een nuuf kenname positive x axis irra jira.
Biini poozitiivii irraa gadi iddoo kana jira. Rizaaltaantiin isa kanadha. Aangiliin keenya kana teettaan keenya iddoo kana jirti. Kan inni nu gaafatee aangilii keenyadha jechuudha. Aangilii keenya argachuufi asii kaanee asirra deemnee amma kana deemuu qabna. Kanaafiyyuu kwaadiraantii arfaffaa keessatti maal ta'a? Teettaan walqixa 360 digirii hir'isuu teettaa aariiti. Sadii fi jaatamarraa yeroo teettaa aariin keenya 56.7dha. Teettaan keenya kanaafiyyuu meeqa nu ta'e? 303.9 ta'e. Teettaan keenya 303.9 digirii ta'e. Kana booda aariin keenya walqixa 66.3 niwutooniidha. Teettaan keenya 303.9 digiriidha. Kana booda akkamitti agarsiifna? Kan yeroo agarsiifnu rizaaltantiin keenya asii kaasee kanadha. Innis 60.3 niwutooniidha. Aangiliin immoo asii baasee asirra jiru. Maaliif x aaksisii irraa kaafneetu kan itti agarsiifnu gadi ta'e? Meeqa ta'a? 303.9 digiriidha jechuudha.